Ayyee shama harka fuun akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu. Kun chaanaalii kan koo Sofuma Raappiidha. Anis Mooyidha. Egaa qophii har'aa keessatti kan dura barumsa tokko isin barsiisee ture. Barumsi kunillee YouTube'n settingii haaraa gallakkisuu isaa waliin wal qabsiisee settingii tokko wal isin barsiisee ture. Settingii kunillee settingii short video akkamitti create gochuu akka dandeenyu YouTube'n kan nuuf qopheesseen akkamitti akka dandeenyu isin agarsiisee ture jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Ji'a tokkoon dura na fakkaatee naannoo sanitti kan isin barsiise. Amma immoo YouTube'n seeruma san baay'ee hunda keenyaaf gallakkiseera. Settingiin kun kanaan dura biyya Ameerikaa qofaaf kan eeyyamamee ture. Akkamitti isinillee gara keenyatti VPN itti fayyadamtanii gara keenyatti jijjiirtanii itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisuun kan kun yaadattanii. Egaa settingii sun immoo amma biyyoota addunyaa hundaafiyyuu gallakkifamee jira jechaadha. Torbee tokko naannoo san guutee jira. Settingii kana isinitti agarsiisa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Settingiin kun baay'ee isin gargaara. Maaliif chaanaala keessan guddifachuudhaaf baay'ee isin gargaara jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Amma kanaan dura VPN itti fayyadamaa isiniin jechaa ture. Amma immoo biyyoota addunyaa hundaaf waan gallakkifameef itti fayyadamuu ni dandeessan jedheetan waan yaadeef qophii kana yookaan barumsa kana qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo kana irratti kan ilaallu settingiin kun mee akkamitti settingii kana immoo argachuu dhabuu dandeessan jechaadha. Amma fakkeenyaaf bilbila lamaan qaba. Bilbila lamaan irratti iyyuu isinitti agarsiisa. Warroonni haga ammaa isin bira hin gahin settingiin kun hin jira jechaadha. Maaliif settingiin kun jalqaba irratti YouTube'n keessan update gochuu isin gaafata jechaadha. YouTube'n keessan update yoo ta'in settingiin kun isin dhaqqabu jechaadha. Settingiin kun isin dhaqqabuudhaaf bilbila keessan yookaan YouTube keessan update gochuun isin barbaachisa. Isa update ta'ee fi isa update hin ta'in irratti akkaawuntii kan koo isa amma isiniin barsiisu kana irratti chaanaala kan koo keessatti jechuudha. Akkamitti dhufaa fi akkamitti akka hin dhufne isinitti agarsiisa. Kanaan dura VPN itti fayyadamneetiin kan itti fayyadamaa turre short viidiyoowwan adda addaa create gochuudhaan achuma irratti ofii keenya waraabuudhaan akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan kanaan dura isin barsiisee ture. Barumsi sun kana sanarraa addan qabu. Barumsi sanarraa qabadheef garuu kanaan dura biyya Ameerikaa qofaaf waan yemmeef akka biyya Ameerikaa jirutti fakkeessinee VPN'dhaan akka itti fayyadamnuudha kanaan dura kan isin barsiisee ture. Amma garuu wal hunda keenyaaf wal dhiifamee jira waan ta'eef amma akkamitti salphaatti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa warroonni chaanaalii barsiisaa kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Akkanumallee viidiyoo kana like godhaadha. Mallattoo notification illee all irra gochuun dagatinaa. Dhaggeeffattoota kan koo viidiyoowwan yeroo hundaan gallakkisu kana hundi keessaniyyuu share gochuudhaan na gargaaraadha. Viidiyoowwan baay'ee qabadhee isinii dhiyaachaa jira. Viidiyoowwan kanneenillee keessattuu ijoollee YouTube'dhaan hojii online kana hojjettan baay'ee irraa barachaa jirtan jedhee abdiin qaba. Kanaafiyyuu amma video kana share gochuun hin dagatina jechuun barbaada dhaggeeffattoota kan koo. Egaa amma gara barnoota keenyaatti haasinu dura hundursine mee jalqaba irratti settingii kana akkamitti nu dhufa isa jedhu haa ilaallu. Settingii kun egaa baay'ee nu gargaara. Short viidiyoodhaa create gochuudhaaf short viidiyoo akkamitti create gochuu akka dandeessan isin barsiisee ture. Kanaafiyyuu linkii description boxii jala isinii kaa'ee jechaadha linkii viidiyoo kana. Viidiyoo gabaabaa garuu online irratti YouTube irratti achuma irratti illee gallakkisuu ni danda'ama. Isas isin barsiisee ture garuu biyya Ameerikaa keessatti ta'eetiin kan isin barsiisaa ture. Amma immoo ofii keenya bakkuma barbaannetti himnee itti fayyadamuu dandeenya. Garuu wanni isinitti agarsiisuu barbaadu mee jalqaba irratti ammas settingiin kun namoota bira hin dhufin jira. Device namoota irra hin dhufin jira. Kanaafiyyuu akkamitti dhufa kan jedhu isinitti agarsiisa jechaadha. Mee bilbila kan koo isa kanatti haa fayyadamu. Egaa bilbilli kun isa anamma kunis akkaawuntii kan kooti akkuma amma argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo. Inni kun lamaan iyyuu akkaawuntiin kan kooti argaa jirtan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Sofuma Raappiidha isa irratti isin barsiisaa jiru. Isa bilbila lamaan irratti iyyuu jechaadha. Bilbilli inni garana jiru kun kan amma isin agarsiisaa jiru jechaadha dhaggeeffattoota kan koo update hin taane. Inni kun immoo update ta'eera jechaadha. Update akkamitti gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Isa kanas update hin taanedha. Kan hin ta'ee fi kan hin ta'in garaagarummaa isinitti agarsiisa. Namoonni biraan dhufin baay'ee waan jiraniif jechaadha settingiin kun short video create gochuudhaaf kan nu gargaarudha. Kanaafiyyuu isinitti agarsiisa. Mee isa kana chaanaala kan koo keessa seenee haa isinitti agarsiisu. Inni kun isa amma isinitti agarsiisaa jiru chaanaala kana keessa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo update hin taane jechaadha. Kanaafiyyuu hin dhufa moo hin dhufu isinitti agarsiisu. Egaa asirratti mallattoo upload yookaan upload video jedhamtu kana mallattoo ida'uu kana okeedha. Egaa akkuma amma argaa jirtan settingiiwwan sadiitu naa dhufe jechaadha chaanaala kan koo. Inni kunis kanuma kootiidha. Garuu settingii sadi qofa goolii create postii fi video upload akka godhu qofaadha kanaan heeyamee jechaadha. Isa kana immoo update godhee jira jechaadha. YouTube kana update godhee jira. Amma immoo settingii amma duratti isin jedhe kun dhufe moo dhufne haa ilaallu. Channel moo kan kooti. Isa kanallee ammallee yoo channel kan jedhu keessan seena. Egaa upload video isa jedhutu jira jechaadha. Mallattoo jedhu kana okeedha. Egaa argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo. Garaagarummaa argaa jirtan. Asirratti upload video jira. Create short beta isa jedhamu kanaan jechaadha. Isa kanaadha kan kanaan dura isin barsiisee ture short video asirratti create gochuu dandeessan jechaadha. Gooliif kan jedhu jira
create posting jira jechaadha. Garaagarummaa hammana qaba jechaadha. Kan appilii ta'ee fi kan appilii ta'e. Kanaaf ammuma hundi keessanii YouTube keessan settingiin kun akka isin dhufuuf update gochaa hin dagatinaadha. Egaa haala kanaan garaagarummaa qaba jechaadha. Garaagarummaa isinitti agarsiisuudhaaf jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa amma kamitti appilii gooneetiin nuu dhufa isa jedhuuf isinitti agarsiisa jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo as keessaa ni baatanii Play Store keessan irra ni seentu jechaadha. Play Store irra ni seentu. Asirratti search barii kanarratti YouTube jettanii na barreessitu jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo YouTube keessan update gochuudhaaf YouTube isa jedhu irratti okay ni jettu. Egaa isa kanaadha jechaadha. Update na godhi isin jedha update ni gootu jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo update gootanii erga geessitanii isiniif bana jechaadha. Update isa jedhu kana update ni gootanii. Egaa amma dhaggeeffattoota kan koo update goonee geessinee jirra jechaadha. Update erga gootanii booda open jettan. Egaa bifa kanaan open yeroo gootan nuuf dhufe moo nu dhufne ni ilaalla jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo settingii duras nu dhufne amma immoo asirra nu dhufe moo nu dhufne isa jedhu ni ilaalla jechaadha. Kanaafiyyuu mallattoo upload video kana ni tuqxan jechaadha. Asirratti mallattoo upload video kana ni tuqxanii akkuma argaa jirtan bifa bareedaa ta'een create short video gaggabaaboo create akka goonuuf settingiin YouTube mataan isaa nuuf fayyame dhufee jira jechaadha. Egaa settingii kanatti fayyadamtanii short videoowwan adda addaa gallakkisuudhaan subscriber baay'ee argachuu dandeessan. View argachuu dhabuu dandeessanii subscribe baay'ee argachuu dandeessan jechaadha. Video gabaabaa kanaan dura akkamitti hojjechuu akka dandeessan isin barsiisee jira. Akkanumallee create short video isa amma settingii kana biyya Ameerikaa fakkeessitanii akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisee jira. Kun ammaan booda garaagarummaa addaan qabu jechaadha. Highlight qofa isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo. Highlight qofa isinitti agarsiisa. Isaan irraa hafe garuu barnoota sanii lamaan iyyuu description box jala isinii kaa'ee jechaadha. Video gabaabaa akkamitti hojjechuu akka dandeessanii fi akkanumallee video gabaabaa short video itti fayyadamtanii yookaan YouTube'n settingiin fayyame kan irratti fayyadamtanii akkamitti hojjechuu akka dandeessan video lamaan iyyuu description jala linkii isaa isinii kaa'ee jechaadha. Garuu highlight qofa isinitti agarsiisee jechaadha. Kanaan dura waan isin barsiiseef egaa akkamitti create gochuu dandeenya isa jedhuuf short video gallakkisuudhaaf short videoon seeroo fi qaba short videoon mata duree title irra barreessitanii wal qabsiiftanii /shorts yoo jettanii irra barreessitan short video ta'uu ni beekama jechaadha. /shorts inni jedhamu kun jechaadha. Title keessan irratti illee description keessan irratti illee yoo barreessin YouTube'n short video ta'uu kan beeku isa kana qofa yoo barreessitan akka ta'e kanaan dura isinitti meera jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa create gochuudhaaf asirratti create short beta isa jedhu kana okay jettanii Egaa keessa yoo seentan kana fakkaataa dhaggeeffattoota kan koo akkuma amma argaa jirtan kana waraabuu ni eegala jechaadha. Garuu asirratti wanti tokko sirreessuu qabdan settingii tokkoon isinitti haa mul'isu bakka sekendii 60 argaa jirtan jedhee yaada. Kun maalidha? Sekendii 60 gadi viidiyoon short viidiyoon kan hojjetamu. Kanaafiyyuu sekendii 15 gadi moo 60 gadiidha kan jedhu filachuudhaaf jechaadha. Haala kanaan waraabaa deemuu ni dandeessanii. Bakki kun maalidha? Bakka itti sekendii keessan itti filattanii jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa wanna biraa wanni isinitti agarsiisu maalidha? Egaa settingiiwwan baay'eetu as keessatti argama dhaggeeffattoota kan koo akkuma amma argaa jirtan. Inni kun sekendii 15 irra yeroo gootanidha jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Viidiyoon keessan sekendii 15 gadi yoo ta'e 15 60 yoo ta'e immoo 60 irra gootan jechaadha. Sadarkaa viidiyoo keessanii isintu beeka. Baay'ina viidiyoo keessanii isintu beeka waan ta'eef dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa inni biraan maalidha? Viidiyoo tokko viidiyoo dachaa lamaan yookaan dachaa sadiin xiqqeessuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo daqiiqaa 2 daqiiqaa tokko keessatti akka taphatu gochuu ni dandeessu jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Akkuma amma argaa jirtan kana speedii isaati. Speedii isaa tokkoon lamaan fast gootan lama fastidha. 3x jechuun immoo dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argaa jirtan 3x isa jedhutu jira. 3x irra yoo gootan very fast jedhama jechaadha. Very fast jechuun daqiiqaa sadii viidiyoo kan ta'e tokko gara daqiiqaa tokkotti fiduu jechaadha. Dachaa sadii yeroo baay'istanii speediin isaa ni eda'a. Viidiyoon sun immoo gara daqiiqaa tokkotti deebi'a jechaadha. Inni garana jiru immoo duwwaa tuqaa 5 maal ka jedhu jira. Garanatti argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo. Speediin viidiyoo keessanii akka suuta jedhu yeroo haasoftan isa daddaafaa ture normaala isa ture san xiqqoo ishii akka ture. Inni very slow jedhamu kun immoo baay'ee kan sanarraa xiqqaa ta'e jechaadha. Suuta jettee haasofta jechaadha. Viidiyoo quality qabu tokko suuta jettee isa akka haasoftu gochuudha jechaadha. Wanna biraati miti. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan. Inni kun speedii viidiyoo keessanii kan itti murteessitanidha dhaggeeffattoota kan koo. Speedii isaa fakkeenyaaf viidiyoo daqiiqaa 2 waraabdan yoo ta'e viidiyoo sun daqiiqaa tokkotti akka deebi'u yoo barbaadan speedii isaa 2x yoo gootan gara viidiyoo tokkotti deebi'ee short viidiyoo isiniif ta'a jechuudha dhaggeeffattoota kan koo.
inni gubbaarratti argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo isinitti argisiisee jira kaameraadha jechaadha. Kaameraa gara keessanitti gargalchuu fi gara duubatti gargalchuudha. Wanna biraatii miti kaameraadha jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Inni kun immoo akkuma argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo isa kana yoo tuqxan taayimariidha. Taayimari inni jedhu kun maalidha? Sekendii itti viidiyoon keessan akka qabsiiftaniidha jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Sekendii 3 normaala. Sekendii 3 keessa kaameraan keessan akka hojjechuu jalqaba. Amma argaa jirtani sekendii 3 erga walaa ka'ee booda waraabuun jalqaba. Amma waraabaa jira jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Amma argaa jirtan waraabaa jira. Kanaafiyyuu waraabee erga geessee booda isin dhabdanii haala kanaan akkuma argaa jirtan kanaan dhaggeeffattoota kan koo gadhiisuu ni dandeessan jechaadha. Asumarratti kana asumarratti jechaadha. Asumarratti kan hojjechuu dandeessanidha. Egaa settingiiwwan kanneen sirriitti ilaalaadha. Isin tokko isaatiin itti fayyadamuu ni dandeessan jechaadha. Settingiin kunniin sadii inni tokkoffaan ispiidiidha, inni lammaffaan kaameraadha, inni sadaffaan immoo taayimer isa jedhu kanaadha. Egaa isaan kanneen itti fayyadamaadha. Egaa kan biraa kan isinitti agarsiisu maalidha? Akkamitti viidiyoo ofii keessanii qopheessitan asumarratti gadhiisuu dandeessanidha. Kan biraa isinitti agarsiisu sekendii 60 gad viidiyoo ta'e tokko short viidiyoo akkasiin ta'u jechaadha. Akkamitti kan qopheessitan gaalarii keessan keessa argachuu dandeessanii isa jedhu isa kan okeettanii viidiyocha ni filattan jechaadha. Viidiyoo qopheessitan ni filattanii viidiyoon sun dhaabbiidhaan ta'u fakkeenyaaf isa kana yoo ta'e viidiyoon kun dhaabbii akka ta'uuf an barreeffama irra barreesse jalaa fi gubbaarra argaa jirtan. Viidiyoon garuu hedduudha. Guutuu akkanaaf ta'uuf kana godhe jechaadha. Kanaafiyyuu akkamitti akka kireet akka godhu isinitti agarsiisuudhaaf jechaadha. Asirratti neekist isa jedhu jira jechaadha. Neekist erga jettanii booda garaan isin dhufaa upload akka gootan isin ajaja jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti taayitilii ni barreessitanii akkuma barbaadan kan kanaan duraatiin wanni adda ta'e jiru asiin booda upload gochuu ni dandeessan jechaadha. Egaa haala kanaan jechaadha upload kan gootanii dhaggeeffattoota kan koo karaa lamaanii tokkoffaa direct waraabuudhaan karaa lammaffaa immoo viidiyoo keessan gaalarii keessan irra qopheessitanii short viidiyoodhaaf kan ta'u viidiyoo gabaabaadhaaf kan ta'u jechaadha. Akkanatti short viidiyoo balleessisuudhaan taayitilii keessa yeroo barreessitan taayitilii jalqaba waan barbaadan jettanii erga balleessitanii booda jecha kana garuu hin dagatinaa. Short viidiyoo ta'uu isaa akka beekamuuf jechaadha. /short isa jedhu kana barreessuu hin dagatinaadha. Haala kanaan jechaadha. Kan jalqaba waan barbaadan taayitilii barbaadan kennaadhaaf. Kanas /short jechuun short viidiyoon bu'aan isaa maalidha yoo jettan kanaan dura isinitti himee jira. Short viidiyoon namoota baay'ee YouTube'n ofuma isaatti promote godhee namoota baay'ee akka bira ga'u akka nuuf godhudha jechaadha. Yeroo kana chaanaal keenya nuuf beekama subscribe baay'ee arganna jechaadha. Watch hawrii argachuudha dandeenya subscribe baay'ee arganna. Kanarraa kan ka'e subscribe sun immoo fuulduraaf viidiyoon nu gallakke nu subscribe nu godhe bira gahuudhaan watch hawrii arganna jechaadha. Haala kanatti fayyadamtanii barnoota har'aa keessatti barnoota gaarii akka argattan abdiin qaba. Dhaggeeffattoota kan koo warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Akkasumallee mallattoo notification all irra gochuun dagatinaadha. Viidiyoo kanallee like godhaadha. Hiriyoota keessaniifis share gochuun dagatinaadha. Horaa bulaa.